karaan waraanaa karaa badiyaa ta'e ummanni keenya ifatti agarsiisee jira. Ammaan booda karaa waraanaatiin qaxxamuraan aangoo qabachuun akka hin danda'amne sagalee isaatiin qofa hireen argachuun akka danda'amu ifatti agarsiisee jira. Karaa qaxxamuraa hunda cufee jira ummanni keenya. Didee jira san. Ammayyummaadhaaf karra saaqee jira ummanni keenya. Marii fi marabbaadhaaf. Mariin biyyoolessaa amma gaggeeffamu kun karaa akka qabatuuf. Afaan qawweetiin oduu hin taane namni waltajjiitti ba'ee mari'atee wal mormee fedhii wasaa akka milkeessu gochuu irratti akka xiyyeeffatu gochuudhaaf ifatti karra saaqee jira.